Sooshaal miidiyaa abbaa qabeenyaa sin taasisu. YouTube jalqabuun namoonni fedhii qabdan yaadota yookaan qabxiilee ijaa kan kaffaltii fi view gurguddaa qaban isinitti dhufeera. YouTube ayidiyaa ja'an kana keessaa kan fedhii fi ogummaa keessan waliin wal simatu filachuun cimtanii hojjettan YouTube madda galii keessan taasifachuu dandeessu. Inni tokkoffaan storytellingidha. Inni kun gosa aartii yeroon irra hin dabarree fi namoota baay'ee biratti jaalala guddaa qabudha. Kanas bifa asoosamaa, shorti fiilmii, animeeshinii yookaan bifa viloogiitiin haala miira namoota harkisuun sammuu daawwattootaa irratti mallattoo suuraa naqamne uumuun chaanaalii YouTube dinqisiisaa ta'e horachuun qixa namoota milkaana guddaa uffatanii hiriiruu dandeessu. Inni lammaffaan motivational viidiyoodha. Kunis viidiyoowwan view guddaa qaban keessaa isa tokkodha. Jireenya isaanii mo'achuuf namoonni motivational viidiyoo fayyadaman baay'achaa dhufaniiru. Addunyaa sodaachisaa, qormaata, shakkii, rakkinaa fi gaaddidduu fakkeenya dukkaneessuun guutamte keessatti namoonni dandeettii isaanii baasanii akka fayyadaman, abjuu isaanii ari'anii akka qabatanii fi qorumsa biyya lafaatiin akka hin raafamne tooftaalee garaagaraa itti himuun kaka'umsa keessa isaaniitti uumudha. Akkasumas namoota gaddaa fi miira jibbisiisaa keessa seenuun jireenya isaanii jibban, hafuura isaanii haaromsuu, fedhii jireenyaa qabsiisuu, ofitti amanamummaa fi itti gaafatamummaa jireenya isaanii akka fudhatan gorsa kennuun jajjabeessuudha. Inni sadaffaan immoo reaction viidiyoodha. Reaction viidiyoo jechuun sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa TikTokii, Instagramii akkasumas YouTube fi kanneen biroo irraa viidiyoo garaagaraa ilaaluun react gochuudha. Kana jechuun fiilmii, muuziqaa, koomedii yookaan viidiyoo uummata biratti jaalala guddaa argate irratti deebii fi yaada keessan bifa viidiyootiin daawwattootaaf dhiyeessuudha. Kanas miira garaagaraa agarsiisuun kolfa naatoo, dinqisiifannaa keessan agarsiisaa haala nama hawwatuun daawwattoota keessan biraan ga'uu dandeessu. Inni afuraffaan intarviiwudha. Inni kun immoo keessummoota iddoo adda addaa irraa dhufan yookaan namoota muuxannoo adda addaa qaban waliin yaada nama kakaasu, gaaffii fi deebii nama booji'u, marii yookaan haasawa taasisuudha. Taateewwan yeroo ammaa fi odeeffannoo garaagaraa irratti gaaffii fi deebii gochuun marii hiikaa qabuu fi beekumsa waliif qooda bifa viidiyootiin daawwattootaaf dhiyeessuu dandeessu. Kanas seenaa fi ilaalcha haaraa dhaggeeffattoota keessan biraan ga'uun yeroo gabaabaa keessatti chaanaala keessan guddifachuu dandeessu. Inni shanaffaan health and fitness. Kun immoo namoota gara jabina qaamaa fi jireenya fayya qabeessa ta'etti qajeelchudha. Qabiyyeen isa kanaa sochii qaamaa, gorsa soorataa, shaakala fayyaa sammuu fi qormaata kaka'umsaa of keessatti hammachuu danda'a. Namoonni fayyaa isaaniif dursa akka kennan, sochii qaamaa taasisuun sammuu isaanii bohaarsaa jireenya bareedaa akka jiraatan gorsa kennuudha. Inni kun immoo namoota ispoortii hojjechuu jaalataniif hojii salphaadha. Yeroo ofiif hojjetan haala fayyadama meeshaalee bifa viidiyootiin daawwattootaaf dhiyeessuu dandeessu. Fakkeenyaaf kastii baasuuf meeshaa kamtu akka filatamaa ta'ee fi haala fayyadama meeshaa sanaa daawwattootaaf dhiyeessuu yookaan barsiisuu dandeessu. Inni ja'affaa fi kan dhumaa immoo beauty and makeup. Inni kun ayidiyaa addunyaan tun ittiin booji'amtee jirtu keessaa isa tokkodha. Irra caalaa shamarraniif hojii salphaa qarshii guddaa argamsiisuu danda'udha. Haala bareedina haaraa, barnoota meeshaalee miidhaginaa fi oomisha wantoota bareedinaa agarsiisudha. Gorsa bareedinaa namoonni ofitti amanamummaadhaan bareedina isaanii akka guddifatan kakaasuun miira daawwattoota addunyaa bareedinaa keessa galchuun dadhabbii tokko malee YouTube madda galii keessan taasifachuu dandeessu. Isaan ja'an kana keessaa kan fedhii keessanii, ogummaa fi dandeettii keessan waliin kan wal simatu eegaluu dandeessu. Viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Wantoota YouTube'dhaan wal qabatanii fi tippota garaagaraa yeroo hunda argachuuf chaanaala kana subscribe gochuun dagatina. Hanga viidiyoo itti aanu wal agarrutti nagaatti.